Yoo kabajamtootaaf daawwattoota maatii chaanaalii yuutuubii Oromiyaa bal'oo nagaa keessanii alaamanni waatii maatiin hundumtuu nagaa miti. Eenigaa ani silmi keessan qaxalee abdii buzaalam nagaa koodha. Nagaan koo moo akka jirtan maratti sin qaqqabu ergaa koodha. Egaa arrallee kunoo waggaa saadheeqeen gara keessan dhufeetii jira. Innis egaa wantoota hedduudha kan hin qabadhee dhufee akkuma yuutuubii gubbaa kanarratti argaa jirtanii maqaan chaanaalii kana haaraa isinii ta'uu mala. Egaa maqaa Oromiyaa bal'oo wanta jedhu qabatee dhufeetii jira. Egaa hundi keenya baay'een keenya beekuu dandeenya. Oromiyaan bal'oodha. Wantoota hedduudha kan isheen of keessaa qabattee jirtu. Fakkeenyaa fi magaalota hedduudha kan isheen qabattee jirtu. Baadiyyaa hedduudha kan isheen qabattee jirtu. Lagootallee hedduudha. Egaa bosonallee hedduudha. Maal kana duwwaadha ree gama aadaatiin illee wantoota hedduudha kan isheen of keessatti qabattee jirtu. Gama nyaataatiin illee hedduudha. Rabbi gaanu badhaaseetii jira. Egaa badhaafama keenya kana immoo nuti immoo maaliif hin daawwannu yaada jedhudha kan chaanaalii kana bannee qabannee dhufneetii jirru. Egaa heeno nunis egaa onoota adda addaa keessa deemneetu egaa kan nun daawwachuuf murteeffannee kaaneetii jirru. Egaa onoota kana keessa gaafa deemnee daawwannu yaadota tokko immoo isinirraa barbaanna. Yaadonni akkas nuun isinirraa barbaannu immoo jalqaba irratti wanta nuun qabanneetii dhufneetii jirru. Egaa karaa koomentii yaadatti laattan illee karaa sanaan illee lafa nuun jalqaba isinii deemnee daawwachuu barbaannu illee akkasiin nuu laattanidha. Carraa kana uummataafidha kan dabarsinee laannu. Egaa carraan inni biraa immoo egaa wantoota baay'ee qabatee dhufeetii jira isiniin jedhee jira mitiiree kanaan dura. Egaa callaan lammaffaan immoo egaa ji'aattis al takkaallee haa ta'u uummata nuuf koomentii laatuu fi maatii keenyaaf warra ta'aniif illee akka isaan nu wajjin deemanii illee ji'aatti al takkaallee akka isaan nu wajjin daawwatan bakka nu deemnu hundumaatti illee akka isaan nu wajjin daawwatan illee carraa ni bannaafi jechuudha. Egaa kun hunduu kan ta'uu danda'u garuu wantoota tokkodha kan nuun dirqamaan isinitti laannu akka dirqamaatti jennee fudhanna. Egaa innis maal inni yoo jettanii egaa namni imalarra jiru egaa galaa barbaada mitiiree. Nutillee egaa karaa yuutuubiitiin illee galaa barbaanna. Galaa yuutuubii immoo maal yoo jettanii subscribe ishee jettu qofaa cuqaasuudha. Egaa subscribe wanta jettu subscribe nu godhaatii. Egaa galaa keenya nu qopheessaa jenna. Egaa yuutuubiin illee kan dadhabbii keenya kan nu kaffalu qaba. Egaa Google Ads kan jedhamudha kan nu kaffalu kaampaanii Google Ads jedhu kun immoo kan inni nu kaffalu. Chaanaaliin keenya subscribe 1000 ol yoo ta'e dubbaadha kan inni nu kaffalu. Egaa isin immoo gaanu immoo abdii isin irratti ganneetii jira. Abdiin keenya immoo uummanni keenya nu layyaasisu jennee subscribe 1000 ol akkas nuun kan nuun abdannee jirru. Eenigaa subscribing kun gaafa nuuf guutee jiru imala keenya tokko jennee eegalla. Egaa isinisillee egaa yoo chaanaalii kana jaallattanii maatii keessaniif hiriyoota keessaniif illee akkuma kanaan sheerii godhaa isiniin jennaa gamanumaan yaada keenya dabarfannaa. Egaa amma guyyaan wal arginutti gamanumaan nagaa koon isinitti dhaammadhaa. Bakka jirtan hundumaatti illee nagaa naataan jedhaa. An ilmi keessan abdii buzaalamii. Nagaan shalom. Daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiidhee jiituu yaa Oromiyaa